السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نواري. ايه اوكي قافي شيخ. قبل شيخ كتا وبليت عمري كل تربة نكادوني جندا. أما كرة تربة ايوه إذا عندك جايبات بلغ يجرا وبليت من كان بقول دولة توجرسو إنه هدوني جندا. وبلغ من خاني جزيتو خجما عاداتين رفمو خجا باخدتي يعني أبان تكو هذا يعني أبان كياماتي لما كبا زول من كان بقول دولة كمان على كيامو وعمري كل سديت هدوني جندا. كل تربة وكل سديت. وما يساول تاني قدام سيدوس إني يدوس ركونكو. اوكي هاي قافي برا شيخ قافي برا إذن قافي سبر بعدي نمن تكو أصوني كان لتيني ولد ودا أصوات دم فقاتي نكاحي دمو لنتاو جساني يرو فتوى كيسانا كيف فتو نتني أصوني كان دمني نما ولد دبلمي سنبودا يرو فكين يرو فكين يجب عن فكين يحيي أما بيانا ما كان جرا dura biyyatti yeroo sana amma nikaa irra deeffachuu barbaade dirqama nikaa irra deebuu qaba. irra deebiin maal jette? Fakkeenyaaf namni tokko osoo abbaa manaatiin walitti hin dabalanii jalqaba nikaa osoo nikaa hin hidhatin dura abbaa manaatiin walitti dabalamuu qabu jechuudha. Namni tokko osoo nikaa hidhatin namaa walii yoo dabalame osoo nama sana addaan hin fageessin yoo nikaa hidhanii booda nikaan sun eega namni barate booda irra deemuu qabamoo akkamitti jechuudha. Namni odoo badii itti jiru nikaa godhuun hin ta'u yoo akkasii godhatan haaromfachuun barbaachisaa. Akkas. Yoo haaromsanii maarii haaraan haaromsamoo akkam? Akkas beekama. Gaafii biraa fakkeenyaaf gaafii biraa isin gaafachuu barbaade dubartii musliimaa irratti niqaaba hidhachuun waajiba moo sunna? Maal? Dubartii musliimaa takka niqaaba hidhachuun sunna. Dubartiin musliimaa niqaaba uffachuun waajiba moo sunna jette? Ulamaai warra waajiba jee jira warra sunna jee jira. Yeroo ammaan tanaatti waajibummatti fatwaa godhan. Ulamaai gartee gurguddoon warri gartee sunna jee illee jira. Akkas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Anwar ini? Syekh Gafin kalau kayak sana dia sini dan desa. Libre aja dah. Ini sudah teh. يعني libre يعني kayak dia sini dan desa jawala. Intendo. Kayak dunia kabar dubat. Syekh Abbas Gafi takuma. Syekh Abbas Gafi takuma kawan tak ketemu tanabas. Yoo qaanfatte yeroo biraa gaafadhu. Yeroo biraa Sheekh amma sadii guutuun si barbaadu jira haa. Amma sadiin si barbaadu jira? Wallahi arran nasiiba si harka dhayaa Sheekh imoos yoggayyuun maamil bilaan agartu. Ayo dubat.
gabaab silaa asoo taariika dheeraan asoin gaafii gabaabdu ayya mal malee maal inni kun maal okay ayye aya aya of ayye zaf ayye ah isin yeroo sanitti abbaa kee dawwaluu dandeenye gama dhoorgite ayye kan isin godhe duuba eenyure ka duraanii dideemire sheekni duraanii dideemi injiru ayye wanni kasi ni kana kasi injiru ayye injiru ni kana kasi injiru ni kana kasi batela neget السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ نجا خيرت نكمل. جرى الحمد لله. جافي وين كواجهك؟ أيه. جانواري में? جافي नंका वो? आरामना किया तो कोहिं कबा? अये वल्लोल्ले बिलबिला न राखासु रिद्दे न मबिरा राखास्ते वल्लोल्तनी बिलबिला सर राखासु रिद्दे न मबिरा रामो खाफ्ते कियन रत्ते चुप्ती खाना मबिरा खाफ्ते न मबिरा राखास्ते आया खास्ते अच्चमानी हिंगा फत्ते मान रांखास ने जदे हिल्लो मुकत्ती कना कनाती ना तायरा जत्ते इसीदा गुया गुसा खासतारे इंजरे गुया गुतु इसी रासो ब्लॉकिंग गोदाई ना अंजेत ब्लॉकिंग गोदे आया यानी किते बायम बिलबिले ब्लॉकिंग गोदे इसाते यो इते नादे नांजे देजे नांजे देजे तो वल्लोले आरी संजरगा एजु ब्लॉक गोद जन्ना mal blog mutayo ti blog bode isati yuna allo denje dani ni nanjet jartu bote tanatu mjiyo zine ise na naso itiyatu tana blog gote me suta se blog kingo boda ha isati mo na allo denje dani ni nanjet aya dubo tuni gale aya jennani yo kana ittim te ati jati kiya miti injede ni yo istibil bilte injede yero sana taariitti yo tibil bilte ati yardi ti ya miti yetten nala kefat yo tibil bilte
ati yaaditi yaa miti jetteen ha la yeroo sanatti yoo ati jaartii kiyyaa miti hin jedheen yeroo sanitti yoo miciyoo dubbiftee jetteen moo mee suuta mee wanni tekeeni kukutaansa suuta asay dubbis waan ani itti hime kana jechuu kiyya waan kana yootti himte isaan naannolee san yootti himte ani yaaditi yaa miti jetteen dubo achumaan yeroo sanan jedheen ergasii immoo kanas ergasii waan yeroo sanitti hin jedhe malee yeroo budaa hin jenne yeroo aarii sanaaf hin jedhe isin itti himte isinii galee isin itti yeroo sanii himan immoo isa yeroo kaanii hin jenneen yeroo sanaaf aariidhaaf hin jedhe isin itti himte nikaan hin buuti isin itti himte nikaan kinarraa waan isin gaafadhu dhaggeeffadhu itti himte yeroo sana hin himne malee yeroo biraa itti himte ati gizee akkas jettuu san jaartii yaame gizee jettu san maaliif jetteen wallolle walaatini nani mini jechuu kiyya isiitti jaartii kee namaan haa ta'uun jaalatu jetti akka hin nanimne dhumaafani yeroo saniif malee aarii sanaafan okay isii sodaachisuufi malee hiikaatti hin feene akkasii la hiikaa itti hin feene la wama hiikaa jedhame inuma itti hin feene hiikaatti hin feene isiin sun immoo wallillisuun suma sanaan teenyee wallollee mee isiitti dhiisi dhaggeeffadhu itti dhiisi isii waan ati jette hunda'uu godheeraa naan jette itti dhiisi isii mee wanni isiitti dhiisi wamaan si gaafadhu deebisi ati amma wayita akkas jettuun haqiiqatan waan dhugaati wanni kun akaamaa hojii waliidha sigalee waan dhugaadha akaamaa hojii walittidha wanni akaamaa hojii walittidha kijiban taatu yeroo sana ni gartee aareetiin isii sodaachisuutti fedhe malee hiikaatti hin feene sodaachisuutti fedhe moo hiikatti fedhe waan si gaafannu deebisi la hiikaatti isa gaafasii miti akka hiikaa hin fedhu isiidha walloduun keenya jeessare isa gaafasiillee ati hiikaa hin fedhu isa guyyaa irraayyuu jechuudha isa gaafasiillee hiikaatti hin feene isa gaafasiillee la hiikaatti hin feene inuma itti hin feene bakka ayyee hanga akka sodaastee dhiiftuudhaaf malee bakka hin hiikamne akkas taanaan akkasitti hin hiikamtu hin hiikamne kanii biraa immoo ammas akkas naan jette maali ati tana malee hin beektu kanii biraa ammas kanii biraa maal si jedhu gaaf biraa immoo birrii wayii akka malee hin erginaa natti himtu malee hin erginii hin jedheeniin wallolliisuma keessa sunis haya kanii biraa ammas natti himinaan mariyyadhu ergiin jedheeniin isin amma sana sababa barbaaddachaa jirti beektanii naa beeyne ayyee duboo achuma hin ergin jedheen yeroo sanatti dhiiftee ergana ammoo garuu kalee deengatti natti himte malee akka ergitan hin beeku yutiin ergee naan jettee natti himte malee kalee deengatti garuu an jechuun kiyya immoo ji'a dura ati maal jetteen hiikaaf hin jenne akkuma ammaa kana ati maal jetteen nama mariyyattuudhaaf malee ati maal jetteen duuba kiyya yoo ergite ati jaartii kiyyaa miti hin jedheeniin ati tana malee hin beektu dhiisi qamaa waan akkanaa dhiisi wallollee jechuudha dhaggeeffadhu boo waan akkanaa dhiisi hin jiin jaartiin akkanati yoo maarreen goone jaartii tiyyaa miti yoo akkanan taane jaartii tiyyaa miti dhiisi waan lafzi wanni kanaan fayyadamin jecha kanaan fayyadamin dhiisi tokkicha lama goote kun amma lamatti deebite maaloo ati abboo guyyuma tokkicha jechuudha kun kana hoo maal jetteerre qanii kana yoo gartee na duuba ergite ati jaartii tiyyaa meetteeni yeroo sanaaf hin jedhe gaala anis na deechiteedhuma naana mariyyattuu barbaade tana errukuusi utuman fedhuyyuu na dhochite akkuma ergineefani maaliif garasiin ergitu garasiin jirtu waan hin beekneefu laal waan an baruu barbaadeefani laal ati akka isiin siin mari'atti yoo feete sodaachisuuf jechuudha dhaggeeffadhu akkasitti sodaachisanii ati dubbii foormulaa faaxeen beektu sitti himnaa dhaggeeffadhu foormulaa faaxeen beektu waan gootu laal sodaachisuu magaalaa lafatti dhiituu fi maarree sodaachisuu dhiisi taayi wajji haasa'e suuta sigalee ergadhu jiin akka feetetti ergadhu jiin immoo wal mari'annee waliin gartee haa goonu jiin malee
yoo kana goote ati yaaditi yaamiti maarree maal si mari'atti kana yennaaniin wanni si mari'attu hin jirtu sigalee barachuu qabda afaan isaanii afaan jaraan beeytu afaan faateen beeytu hin beekaa maal beeyta kunoo ati gulama kunoo yaaditi yaameeku jirtaani kaman lafatti dhiitta amma ati gartee aara guddaa usi qabdi maal si mari'atti tanaafuu hay amma kalamadaa kana ookama amma akkam jetteerree kalamadaa kana kanuman jedheen hin buusiniin jedheenillee jedheenu manniife kalan jerteetuma namoota namoodaan ergi yoo ergite yaartii yaamiti jetteen ergitellee anillee jedheeni yeroo isin ergitellee hin beenne erge jette malee miskiina wallahi duba akkam si goona meemma haya kana hunda dai kanaafiyyuu hiikamtetti jechuudhaare isiin kun isin hiikamee heerumuu hin danda'a jette isin hiikamee heerumuu hin dandeetti immoo waan aariiti ati maaliif akkas jetteen maalitti feete kanoo awoo fitinoo ane sodaachisummaa yeroo baay'ee waan jedhu dhabee waa hundaanuu daddabeen kanarratti jedheeniin waggaa baay'ee waan ta'eef ati nukureel kee kana jechuu kanumatti darbatte hin daddabe waan bira waan hin daddabe waggaa baay'ee waan ta'e waan jettan gidee fidattanii omasinii mul'atu jettanii mere yeroo aartan yeroo aare namni oma mul'atu jaa'ee waan akkasiis na mudate beektanii isin sun immoo na hiikee jira haadha ilmoo kiyyaatti immoo dha isin ilmoo irraa qaba ayyee warri illee kanuma gammachuudhaan illee akkasuma jiranii ati amma birricha akka isin hin ergineef akkas jetteen eegaa sodaachisu kanaa sodaachisumatti feete haqa himi ammaati dhaggeeffadhu haqa himi amma keessa kee rabbiin si harkaa amma ati dhugumaan sodaachisutti feete jaartii halaalii fi haraam keessa seenti beekadhumma si galee ka sodaachisuutti hin feene sodaachisuun itti fedhe yoo jette hiikaa katti feete sodaachisuun itti fedhe yoo jette ni kasaartaa beek haqa himi haqa si galee shariyaan zaahir goolii kan seenne atilleen waan itti feete himimma hakuma awootaay hakuman fedhe amma ati sodaachisumatti feete haadha ilmoo kiyyaatti qabeenya baay'ee amma ati waan isinii galu dhaggeeffadha qabeenya baay'ee waliin qabna jedha aya jenne ayyee isii kana hiikuuf qabeenya kana hunda'uu kasaaraadha jedha adda qoodamee gisee jira manuu diigamuudha beektanii seefuman diigamuu isiyyuu hin sodaadha isii hiiknaan qabeenya hedduu dhabda akkasi walumaa qabnaa garuu hinuma diigama tokko jira deebidaati immoo ilmoon kiyyallee maatii fi bira jirti argatuullee hin danda'u saniifuu hin sodaadha haya dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhumma eega duuba kana qofa sodaatte eega ilmoo hojii qabaatte eega qabeenya hojii qabaattanii dalagaa jirtan ati yoo waan akkanaan goone siinii kaa jaartiitii yaa miti sigalee ati yoo waan akkanaan goone jaartiitii yaa miti dubbii tana dhiisi ati amma yoo dubbii tanan dhiisin ati maayyiin ta'e kasaara taati beekadhu kasaara taati jaartii ta'e tanaa wajji hinjiiniin akkanati naas simaa dhaggeeffadhu hinjiiniin yaamiif biratti akkanaa nuti ilmoo qabnaa inshaallah waliin guddannaa mee maal godhuu feeta sigalee kanaas goradhu sigalee ergiif umaa bikka feetetti ergitaa rakkoon qabu immoo naaf ati haa wal mari'annu jiin akkas jiin sigalee jiraami waan isin jiru maal jetta kunoo lafatti dhiitu jirta lafatti dhiitu jirta maal jettaarre akkana jetteeni takka yeroo baay'een jedhe waan kanaafiyyuu isiin kun hiikamte jettammoo maal jettanire ani waan si gaafadhu gaa keessa kee rabbii si beeka yoo ati laal yoo amma maal itti feete ati gisee isiin akkas jettu waan itti feete himime an sodaachisuu maafan malee isii kana hin fedhalle ni feetalle ni jaalattalle sodaachisumatti feete malee ati hiikaatti hin feene hin fedhalle hin jaalladde sababiin isaas immoo
yeroo rakkinaallee yeroo xiinqii baay'ee hin dabarre rakkoo balloo keessa waliin dabarreellee wal jaallanne waliin turreellee qabeenya alhamdulillah amma tokko dalagannee waliin lafallee bitannee manallee baay'ee ijaarannee hojjetanne jechuudha. Aya bakka ammoo waan gootu ati. Waan gara miliyoonaatti lakkaa'amu malee isin ati malaal akkamma ati jettu kana yoo ta'e sodaachisuu fi kana yoo taate humaasi duraan taatu yoo isin si didde akka waliin naa dawwala jaartii ta'e hojii. Isillee ragaa baatu waan ati wanni jettu. Aya? Naaninaa toftuka. Isin naaninaa toftuka. Siinaa softu? Naaninaa toftu narraallee hin kaastu. Bas warra siitiin dhagaa qabeenya naa fuudhaa fichettidha. Warra ni kameen jira. Dhagaa qabeenya fichaa naa fuudhaa jette. Warri illee dandee fuunaaf ammoo warra kiyya ciinqaa jiran jechuudha. Amma duuba aya aki gootu ati moo waan gootu na dhageeffadhu gama duubaatiin na dubbisiiti akkamin na dubbista ammas asirratti whatsappii kiyya asirra kaninaan addunyaa mashaqaa na keeysi akkamitti telefoona kiyya daarektii fudhadhu saniin daddawwali telefoona isii deebii naa kanni anaa isii dubbisa dhumatti hangasu aya Hayya lakkoofsa keessan naa kennaa ka ka'uma kaane lakkoofsa kiyya ka daarektii kaanuma no kanaamti dhageeffadhu qabadhu nambara kiyya qabadhu haasoo dhiisi nambara kiyya qabadhu muumad nambara katabadhu daqiiqa duwwaa jettee 25 25 hayya afur torba afurtamii torba takka ammas takka ayye 29 56 خلاص نادى ولي يونا سيالا كافني تكستي نقودي انا غربا غرتي جارتي نكسن غوتي زنجي نابر رئيسي ندبسي تليفون كوني واتسابين كابوتي اباخي واتسابي خنا دي سيدين جرا حاجان تيتي موكم كاردي تنقدو دايركت دول او وديسي كاردي تنقدو دايركت دولي نتيمي تليفون سينا خني انا ايسي دوبيسا واتساب سينا خنيتا انا ايسي دوبيسا دومت انغسو او بران دندي اي خلاص نغيت هاي خفتانه